Tole jirtu hordoftoota YouTube chaanalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa waaqayyo dachaa isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo kan biraatiin dhufeen jira jechuudha. Viidiyoon har'aa garuu baay'ee na gaddisiiseera anaan jechuudha. Akka dubartii tokko ta'etti baay'ee na gaddisiiseera dhugaa waaqa hammam bootti ga'e jechuudha. Carraan dubartootaa yeroo baay'ee nama boossisa bakka baay'eetti jechuudha. Wanti isaan irra ga'u mudannoon isaan irra ga'u waan isaan geggeessan bara jireenya isaanii keessatti bakka garaagaraatti nama boossisa jechuudha. Yeroo waan kana argee yookaas waan kana ilaaletti mudannoo dubartii kana yeroo ilaale dhuguma siniin jedha nan boo'e ammallee imimmaan koo dhufaa jira jechuudha. Sababni isaa dubartoonni bakka uumamumaan iyyuu carraan isaanii baay'ee dhiphaadha. Carraan isaanii dhiphaadha. Yeroo tokko viidiyoo jedheera dubartiin carraa lama qabdi jedheera. Carraa gaggaarii kan ittiin jiraachuu dandeessu carraa gaggaarii lama qofa qabdi jedheera. Innis jalqaba barattee nama taattee of danda'u inni hangafaa jechuudha. Dubartiin tokko barattee nama taatee yoo of dandeesse weeldan rakkoon biraallee yoo ishee irratti bu'ee dandamattee jiraachuu dandeesse. Inni lammataa immoo kanan ta'u taanaan immoo gaa'ila dhaabbattee gaa'ila gaarii tokko dhaabbattee yoo jiraatte nama gaariitti heerumtee yoo jiraatte kana lamaaniin alatti carraan dubartoota baay'ee dhiphaadhas baay'ee rakkatus jiraachuuf jechas waa baay'ee geggeessu. Viidiyoo jedhu tokko hojjedheen ture. Isa kan naa mirkaneessu waa tokkoon arge jechuudha. Innis maalidha seetanii dubartiin tokko daa'ima sadii qabdi. Daa'ima sadii qabdi. Abbaa manaa isheetiin wal dhabdee jechuudha. Baay'ee tokkoon gaddee dhugaa waaqa carraa akkasii waaqayyo isinitti hin qabiinis baay'een keessan gara gaa'ila ijaarrachuu warra deemtanii warri kaan morma gaa'ila keessa jirtan garuu bara keessatti wanta namatti dhufu hin beekamu. Wanti namatti dhufu sun immoo baay'ee waan ulfaatudha dubartoota irratti jechuudha. Kanaaf dubartiin sun jechuudha daa'ima sadii ijoollee sadii deesseetu jirti jechuudha. Garuu abbaa manaa ishee dhiiseetu dubartii biraa yeroo inni fuudhu isheedhaan adda bahee bakka biraa jiraate dubartii biraa fuudhuudhaaf seeruma qabeessaan gaa'ilaan yeroo inni fuudhuudhaaf jedhu dhageesse jechuudha. Guyyaadhuma sanatti dura dhagaa turte guyyaadhuma sanatti garuu waan obsuu dandeesseef irraa citee fagaateera. Garuu namni abdiin kutatu baay'isawee bornaa deebi'aa iftaanaa deebi'aa waggaa kana naa deebi'aa hin dhufaa laata jettee eegdi natti fakkaata. Dubartiin kun abbaa manaa ishee yoo inni dhiisee deemellee manatti ishee gatee deemellee isheen garuu abdii irraa hin kutanne jaalala isaa qabduuf jechuudha. Ijoollee isaa guddisaa jirti waan ta'eef kanaaf jecha hin eegdi jedhee tana yaada ga'amma akka ishee ilaaletti akka isheen taatee kana taasistetti. Garuu isheen maal goote guyyaa cidha isaa sana inni cidha qopheeffate dubartii biraa cidhaan fuudhaa jira. Guyyaadhuma sanatti ijoollee sadansaa sana qabatteetu bakka inni itti cidha qopheeffate sanatti ittuma seentee otoo isaanii sagantaarra jiranii dhaqxeetti hin qabatteen jechuudha. Abbaa manaa ishee sana hin qabatteeni sargii sana sagantaa isaanii sana hin boora'ee qabattee gadhiisuu diddee baay'ee tokko hin boossee. Namnumaa gochuu hin danda'u waan ta'eef ishee irraa qabanii ijoolleenis hin boo'u dhugaa waaqa ijoolleen sun illee baay'ee na gaddisiisan ijoollee sadiidha. Haadha sana ilaalaniitu hin boo'u xixiqqaadhas tokko keessa jabaatteetti. Haati yeroo boossu ijoolleen xiqqoo hin qabdu ijoolleenis haadha faana hin boosse. Haadha sana abbaa manaa ishee sana qabatteetu gaa'ilarra jiru uffata uffataniiru. Isheen garuu akkuma dhageessetti ijoollee sana fudhattee dhaqxeedhuma seentee hin qabatte jechuudha. Bakkuma sana geesseetu qabattee baay'ee hin boossee ijoolleen illee faana hin bu'an ijoollee ishii faana bu'anii bakka namni bitaatti gale warri sagantaa sana geggeessaa jiran warri fuuldura bu'anii haalatti cidha sanaa geggeessaa jiran bitaatti gale. Dubartii sana sossobanii irraa gadi baasanii yoo gadi baasan illee balbalumarra dhaabbattee hin eegde jarra warra musurroota immoo karaa balbala biraa baasanii jechuudha dubartii sanaaf jecha. Kanaaf amma waa'ee isaanii dubbachuu otoo hin taane
dubartittiin baay'ee na gaddisiiste. Namni illee dhiira kanuma yeroo tokko dhiirri dubartiirra addan ba'a. Ishee tokkoon gadhiisaa, ishee tokkoon fuudhaa, ishee tokko cidha godhee kee ammas cidha siin godhataa akka fedhe jechuudha. Garuu dubartoonni baay'ee miidhamtoota dhugaa waaqa baay'ee tokko garaana nyaatti baqa faana nan boo'e jechuudha. Dubartittii baay'ee tokko boosse jechuudha harkite. Ijoollee ishii sana ijoollee sadii guddisuu jechuun baay'ee ulfaata. Ijoollee sadii guddisuu qofa mititi akkanumatti namni tokko jechuudha. Namuma jaallatu tokko otoo dhabe jaalallee koo kan jedhamu jechuudha. Jaalallee koo otoo jedhanii jaalallee moo ofii kan faana hin jiraanne akkasumatti kan jaallatame wayii otoo dhabdeeti namni sun akkamitti dhaga'ama kan hin daganne illee jira jechuudha. Kun garuu abbaa manaa ishii kan ijoollee sadii irraa godhate otoo ilaaltu yeroo inni cidha godhatu maaltutti dhagahama akkam gadditis haamileen ishee akkamitti gadi bu'a. Kanaaf garaa irraa kutachuu waan dadhabdeef malee otoo garaa kutatteetti ta'e hin dhuftu ture. Hinuma rakkatti mana mashiitti boosseetu gadda ishii of keessatti qabatti ture. Garuu isheen kun abbaa manaa ishii irraa garaa hin kutanne jaalala sirriitti jaallattee ni jirti jechuudha. Ammallee ma jaallattiin jechuudha. Silaa yeroo booda hin deebi'aadha yaadni ishii akka isheen yaaddee jirtutti ijoollee isaaf jedhee faana dhufattee eegdi natti fakkaata. Garuu guyyaa sana baay'ee mararamtee boossee lafatti kuftee boosseetu irraa qabanii geggeessamumaa gochuu hin danda'amu waan ta'eef dirqamaan namni dubartii isheen kun haadha manaa keetti faana jiraadhu hin jedhamu. Ijoollee isaaf illee yoo seerri waan gargaaramu gargaarsisee qabeenya hireefiyyuu inni kun seeradha. Garuu dirqamaan ishee kana faana jiraadhu hin jedhamu waan ta'eef isheen garuu abbaa manaa ishee waan ta'eef jaallatteetti waan ta'eef hamma kana taate jechuudha. Walumaa galatti dubartoonni bara isaanii keessatti rakkoo baay'eedha kan isaan keessummeessanii. Carraa kana lamaan keessaa yoo bahanii baay'ee rakkatu jechuudha. Baay'ee haamileen isaanii hin tuqamaa, jireenyaan gadi bu'uu, akka fedhanitti hin jiraatan jechuudha. Carraa kana lamaan garuu waan isaanii gargaara isaanii kenninaani uumaa tokko hin rakkatan jechuudha. Kanaaf dubartoonni bara isaanii keessatti adeemsa isaanii keessatti jiruuf jireenya isaanii keessatti rakkoo hamaatu isaanirra gahaa oola. Rakkoo baay'eetu isaanirra gahaa oola jechuudha. Animtillee umurii kana keessatti rakkoo baay'een karaa dhiiraan irra gaheera. Mudannoo ta'etu hin darbe malee jechuudha. Hin darbe malee jechuudha. Kanaafuu adeemsa keessatti dhiiraaf dubartii gidduutti rakkoo baay'eetu uumama. Rakkoo sanatti immoo kan yeroo baay'eetti miidhamu dubartoota. Inni amma argitanii ganaa mushurraa ta'aa jira. Ganaa misirroo ta'aa jira jechuudha. Ganaa misirroo ta'aa jira. Yeroo inni misirroo ta'utti isheen garuu ijoollee sadii faana rakkatti mana keessa. Haamileen ishii tuqamaa rakkachaa boo'aa ijoollee sadii faana kan isheen rakkattu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee hiikamuun yookaan abbaa manaa ofii gadhiisuun yookaan abbaan manaa ofii nama gadhiisuun dubartoota miidha. Dubartoota miidha. Argitan kun an argeera nan boo'e dhugaa waaqa. Ijoollee sadii otoo qabu ganaa cidha geggeeffatee ijoolleedhuma wayiidha kan inni fuudhe immoo waanuma akka ijoollee wayii ganaa heerumaaf geessudha kan inni fuudhe. Nama guddaallee miti kan isa gitullee miti jechuudha. Kanaaf isinillee of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Hiikuurraa walumaan obsanii jiraachuu wayya. Hiikuurraa rakkatanii jiraachuu wayya. Miira ta'anii hiikuurraa dubbii namaas dhagaanii hiikuurraa waanuma fedhe dhagaanii abbaa manaa ofirraa fageessuurra hiikuurra si malee dhiirri hin jiru jechuurra rakkatanii dandamatanii abbaa manaa ofii isa jalqabaa faana jiraachuu wayya. Dogoggorri yoo uumamallee dogoggora sanaaf dhiifama godhanii fi jiraachuu wayya. Wanti dhiifamni bira hin dabarre hin jiru. Akka kiristaana tokkotti jechuudha. Waan kamiifuu dhiifama akka goonu wangeelii dubbateera dirqamadhas. Waan kamiifiyyuu dhiifama hin godhama jechuudha. Nama lubbuu baaseefu dhiifamatu godhama. Maa gochuu hin danda'amu kaa. Barraa'ee jira waan ta'eef nuufis wanti dhiifame waan kanaa olii waan ta'eef jechuudha. Kana abbaa manaa ofii oduudhaanis hamiidhaanis jetteedhaanis baala gaa'eedhaanis ala deemeedhaanis hiikuun hin ta'u. Gorsanii rakkina dandamatanii
waan hundumaa danda'atanii abbaa manaa ofii ofitti qabanii faana jiraachuun gaariidha. Dhugaa waaqa hiikuun bakka isa dhumaati. Waa tokko hin fayyadu jechuudha hiikuun. Yoo miidhellee hiikuun hin ta'u, yoo waanuma fedhe godhee dhufellee hiikuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf dhiifamaan wal bira darbu wayya. Dubartiidha ka miidhaansa dubartoota irratti kan inni taa'u jechuudha. Ba'aansa dubartii irrattidha. Baay'ee miidhamti, baay'ee rakkatti, qabeenyaan hin rakkatti, saayikooloojii hin rakkatti, haamileen ishii hin tuqama, waan baay'eedhaan miidhamti waan ta'eef. Garuu abbaa manaa ishii faana rakkatteetu obsitee jiraatte keessa ishii namni hin argu. Isa keessa ishii namni hin argu. Abbaa manaa qabdi faana jiraatti jedhamu malee jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun har'a kana fakkaata jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu dubartoota irratti yeroo argamu ani hin danda'u dhugaa waaqa duratti illee jechuudha. Duratti amma kana miti. Garuu ergan haadha ta'e as anis garaa laafuun jalqabee jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kun. Aga dhumaatti daawwadhaa, laayikii gochuun hin dagatinaa. Bye bye.